abbootii gadda gara fuulduraatti nu dabarsa isaan duuba duuka bu'aase. Abbootii gadaatii fi baanaariidhaaf dursa nu kenna. Abbootii gadaatii fi baanaariidhaaf dursa nu kenna. Tebbana mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota godina addaa naannoo Finfinnee walitti dabalee magaalaa Shaggar jechuun dambii hundeeffama magaalattii lakkoofsa 233 muraa 2015 qopheessuun hojiirra oolcheetii jira. Akka dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar ibsutti magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti kan gurmaa'an magaalota aanolee fi gandoota magaalaa Finfinneetti marsanii jiranidha. Isaanis magaalota Buraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadii, Galaanii fi Sabbataa yoo ta'an gandoota aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barraaq, Aqaaqii fi Sabbataa Hawaasirraa magaalichatti kamanidha. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 161,061tti akka dhiyaatuuf akkaataa barbaachisummaa isaatti akka dabalu yookaan hir'atus dambii kana keessatti ibsameetii jira. Kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar magaalattii ammayyeessuuf misoomaaf hawwattuu taasisuuf akkasuma magaalaa giddugala diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa taate ijaaruu akka ta'e dambii hundeeffama magaalaa Shaggar irratti ibsamus mormiin jabaan qondaalota mootummaa fi uummataan mudateetii jira. Qondaalota mootummaa hundeeffama magaalaa Shaggar hadheeffatanii morman keessaa qondaalli olaanaan biltsiginnaa miseensi caffee Oromiyaa fi deetaan ministeera nagaam obbo Taayyee Danda'a isaan jalqabaati. Taayyee Danda'a magaalaan Shaggar osoo uummataa fi caffeen Oromiyaa mari'atanii hin murteessin fedhii qondaalota muraasaatiin hundeeffamte jedhu. Gama biraan ammoo uummanni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee muddee 28 bara 2022 roobii kaleessaa hundeeffamni magaalaa Shaggar miira uummatummaa kan hin qabnee fi faayidaa uummataa kan eegee miti jechuun akka dhaabbatuuf hiriira mormii magaalaa Sabbataatti adeemsisaniitii jiru. Hiriira kana irratti murteen miira uummatummaa hin qabne dirqamaan uummata irratti fe'amuu hin qabu jechuun kan gaafate hawaasni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gaafiin Finfinnee irratti qabnu osoo deebii hin argatiin magaalaa biraan fedhii uummataa malee hundeessuuf fudhatama hin qabu jedhaniitii jiru. Magaalli Shaggar hundeeffame jedhamee asitti mormiin uummataa iddoodhaa iddootti hammachaa dhufee jira. Dhumaa uummata tuulama kanarra jiru buqqisuudhaaf lafaa fi qabeenya isaa saamuudhaaf waan itti yaadamee hojjetamaa jirudha. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaaleen godina kana keessa jiran hedduun isaanii haala hin barbaachifneen diigamanii kenni tajaajila uummanni kun mootummaan kun uummata kana fayyaduu qabu tajaajiluu qabu akka inni hin tajaajilleef danqaatti ta'ee jira jechuudha. Kana wal qabatu keessumaa godinni addaa kun gosooti Oromiyaan iddoo biraa gaaffii fayyadamummaa Finfinneerra dantaa addaa jedhame sana otoo gaafataa jiru deemee godina kana diiguun haadha maleedha. Ammatti barbaachisaa miti. Hundeeffamni magaalaa Shaggar beekamtii caffee Oromiyaa fi mana maree aanaaleetiin alam ta'uu kan himu namni hiriira kana irratti qooda fudhateem kaayyoon hundeeffama magaalaa kanaa lafa qotee bulaa Oromoo saamuudha jedha. Itti dabaluun gandoonni baadiyyaa dur godina addaa naannoo Finfinnee irraa tajaajila argataa turan kan magaalaa Shaggar jalatti waan hin hammatamneef amma gara Walisoo yookaan Adaamaa yookaan Fiicheef deemanii tajaajila akka argatan godhamanii jiru jedha. Wanti godhame kun marii uummataan qabu qorannoon hin gaggeeffamne. Kana keessatti immoo wanti marii uummataa hin qabne kun immoo maaliif hojiirra oola kan jedhu irratti guyyaa kaleessaas magaala Sabbataa dabalatee iddoowwan garaagaraatti keessumaa naannoo magaala Sandaasaa, aanaa Walmaraa, aanaa Aqaaqii akkasumas immoo aanaa Sulultaa fi munoodhaan kan wal qabatu ammallee uummanni mirga isaa gaafachuu qabaadha jechuudha. Kana jechuun uummanni kun deemee kiiloomeetira 200 kiiloomeetira 100 keessumaa amma godinni aanaa Walmaraa godina Shawaa Lixaatti kan inni cite godina Shawaa Lixaatti cituun ammatti barbaachisaa miti. Inumaanuuf kan nuuf malu Finfinnee galuudha. Finfinnee qe'ee abbaa keenya irraa buqqaanee naannoo sanatti deemee tajaajilaa keenya rakkoodha. Magaalaan tafkii kiiloomeetira 5 irratti cittee osoo hundeeffama magaalaa Shaggar jala hin galeen hafteem hawaasni magaalattii fi naannoo ishee jiraatu tajaajila hawaasummaa argachuuf godina Shawaa Kibba Lixaatti akka imalan dirqisiisaa jira. Kanaaf hundeeffamni magaalattii fedhii uummataa kan giddu galeeffatee waan hin taaneef haa dhaabbatu jedhan namoonni hiriira kana irratti qooda fudhatan kan OMN dubbise. Magaalli Shaggar jedhamu kun marii uummataa hin qabu, miira uummattummaa hin qabu. Hundeeffama sarraa shakkii qabna. Dhuguma uummata kana waan fayyadu gaafa yoo ta'e godinni addaa kan jedhamu sun dura dhiibamaan kan godinni addaa uumame dhiibaaf cunqurfama godinni addaa kun uummata naannoo tuulamaa kanarra jiru sana hanga tokko dandamachuudhaaf kan inni hundeeffame beekamaadha jechuudha. Shaggar waan jedhamu kun nuuf hin barbaachisudha bakka iddoon uummata keenyaa inni Shaggar jedhu kun gaafii qaba. Dantaan keenya mirgi keenya keessatti kabajamaa hin jiru. Waa'ee Shaggarii caalaa nuti kan amma dubbachuu qabnu waa'ee nageenyaati. Hiriirtonni kumaatamaan lakkaaman hiriira mormii hundeeffama magaalaa Shaggar irratti kan hirmaatan yoo ta'an dhaadannoowwan garaagaraa baanaalee irratti barreeffama mul'ataniitii jiru.
Sagaleen uummataa murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii miira uummataa giddu galeeffate waan hin murteessiniif irra deebiin haa ilaalu jechuun gaafataniitii jiru. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyanni 49 lakkoofsa 3 baajalatti caffeen Oromiyaa baay'ina uummatichaa bal'ina naannichaa fi sochii dinagdee hawaasummaa tilmaama keessa galchuun gulaantaalee bulchiinsaa dabalataa hundi hundeessaa jedha. Boora kanaan magaalaa Shaggar hundeessuuf aangoo heerummaa kan qabu caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa labsiin bahee uummata ni fayyadamoo hin fayyadu jechuun erga mari'atee murteessee booda qaamni hojii raawwachiiftuu dambii bahee uummata irratti mariisuun yoo uummanni itti amanee hundeeffama jechuun namoonni garaagaraa adeemsa heeraa eeruun yaada isaanii barreessuu irratti argamu. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana jedhus qaamni hojii raawwachiisaa naannichaa caffee Oromiyaa fi uummatas osoo hin mari'achiisin hundeeffama magaalaa Shaggar labsuun akka uummanni ija shakkiiteen hundeeffama magaalattii ilaaluu taasiseetii jira. Uummanni waan nuuf hin taane hin fudhannu jechuun mormii isaa akka itti fufu ibseetii jira. Miseensonni paarlaamaa mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaan akkuma lola Tigraay mariin goolabe kan Oromiyaa keessaas nagaan xumuruuf gara mareetti dhufuu qabaa jirani. Guyyaa kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa keessummeessitootaa fi qaamolee dhimmicha ilaallatu sadarkaa naannoo fi federaalaa irraa afeeruun miseensota waliin marii gaggeessaa akka oolee miseensonni mana maree bakka bu'oota miidiyaaleetti himani. Rakkoon Oromiyaa keessatti kufteef furmaanni akkuma kan Tigraay sanatti qaama sadaffaa of gidduu seensisuun mari'achuudhaan malee tuffii gamaa fi gamanaatiin wanti furamu hin jiru jechuun miseensonni mana marichaa yaada kennu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif ammaas Siraaj Sabaaf. Miseensi mana maree bakka bu'oota federaalaa obbo Tolaa Haayiluu miidiyaaleef yaada kennaniin Oromiyaan abbaa dhabdeertiin daangaan naannoo sarbamee hidhattoonni naannoo biraa seenanii badii dhaqqabsiisaa jiru. Lola mootummaan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruunis sochiin dinagdee hawaasummaa boora'eera. Kanaaf filannoon nuti qabnu gaaddisa jalatti dhufuun mari'achuu qofa jechuun afyaa'ii mana marichaaf yaada keenya ibsine jedhu. Maricha irratti rakkoon nageenyaa Oromiyaa rakkoo biyyattii waan ta'eef rakkoo Oromiyaa keessa jiru waraanaan furuuf yaaluun dubbii maraatummaati jechuun marii sa'aatii dheeraa fudhatee adeemsifamuu miidiyaaleetti himan mari'attoonni. Hooggantoonni mana marii bakka bu'oota uummataa afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa obbo Taaggazeen akkasumas itti aantuun Aadde Loomii fi bakka bu'aan mootummaa federaalaa paarlaamaatti Tasfaayee Beljigee nu mariisanii turanii. Dhimmi rakkoo nageenya Oromiyaa kan rakkoo Oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo biyyaa ta'uusaa akkasitti qabatamee akka jiru nu ibsanii itti hojjetamaa akka jiru nu beeksisanii maaltu hojjetamee waan hojjetamaa jiruuf waan itti deemame nu beeksisaayii kan jedhu waa bal'aa kaasnee fi amma akkuma kan naannoo Tigraay sana mareen hiikame akkuma kan hidhattoota Beenishaangul Gumuz mareedhaan hiikame rakkoon Oromiyaa keessa jiru kun maaliif karaa nagaa hin hiikamne kan jedhu waraanaan nageenya xumuraa bira ga'uun hin danda'amu. Aadaa keenyaan sirna gadaa keenyaan jaarsummaadhaan keenyee wal dhaggeeffannee yoo jenne gumaa baasuudhaan araaraan waa hunda xumuruun osoo danda'amu maaliif meeshaa kaasuu yeroo hundumaa barbaadama kan jedhu mari'anne. Ji'oota dura miseensonni mana marichaa dhimma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee waltajjiin marii akka mijatuuf afyaa'ii mana maree uummataa obbo Taaggasaa Caafoo gaafatanis deebii quubsaa waan dhabaniif mallattoo miseensotaa walitti qabuun waltajjiin cufaa akka adeemsifamuuf dirqisiisuu isaanii odeeffannoon OMN dhaqqabeem gabaafamuun isaanii yaadatama. Waltajjii marii duraa irratti mootummaan rakkoo waraanaa Oromiyaa keessa jiru xiqqeessee ilaalee ukkaamsuuf yaaluun isaa sirrii miti jechuun miseensonni komii isaanii dhageessuu hordofeem qondaalonni olaanoon dirqamaan akka gara mariitti dhufan taasisuun miseensonni mana maree miidiyaaleetti himaniitii turani. Dhimmicha beellamni qabamee turuu kan himan maddeen guyyaa kaleessaa manni maree bakka bu'oota uummataa keessummootaa fi qaamolee dhimmicha ilaallatu sadarkaa naannoo federaalaa affeeruun miseensota waliin marii geggeessee akka oolee miseensonni BBC fi VOA'tti himaniitii jiru. Mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan naannoo haldureewwan mariif barbaachisan guuttachuun qaama waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atee rakkoo furuu osoo danda'u dubbichatti dugda gatuu fi mariif of qopheessuu dhabuun isaa rakkinicha hammeessuu xiinxaltoonni siyaasaa irra deddeebiin himaa turaniitii jiru. Miseensi mana marichaa obbo Tolaa Haayiluu sababa lola xumura dhabe kanaatiin Oromiyaan hiyyummatti kufaa jirti jedhan. Akka fakkeenyaatti Oromiyaa lixaa keessatti hojiin qonnaa barnoonni daldaalliif kan kana fakkaatan waggoota 5 as dhaabbachuu fi hawaasni hiyyummaa waggoota 40 durallee isa mudatee hin beekneef saaxilamuu ibsaniitii jiru. Lixa Oromiyaa fudhattee yoo ilaalte waggoota 5 darban kana qonni qotamaan turre hiyyummaan amma hawaasni keenya keessa jiru kun waggoota 40-50 darbe argeen beeku. Hiyyummaa kanaaf sababa kan ta'e rakkoo nageenyaa kana gatii ta'eef mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa laatee hojii hojjechuu akka qabu.
Muuxannoon waraana dhaabanii gara lolaatti dhufuu lola Tigraay irraa argame kun Oromiyaa keessattis raawwatamuu akka qabu kan gaafatan obbo Tolaan Tigraay waraana nu booda eegalanii nu dura karaa nagaatti deebi'an jedhu. Kun Oromiyaa keessattis milkaa'uu kan danda'u fedhii hidhattootaa qofaan osoo hin taane mootummaanis mariitti yoo amane fiixaan ba'umsa argata jedha miseensi mana maree kun. Kanaafis mootummaan gaafii marii waraana bilisummaa Oromoo irraa dhiyaachaa ture kan qaamni sadaffaan mariisisu jedhu sanam fudhachuun bakka marii fi haala marii irratti koree haala mijeessan waliif galanii adeemsa marii eegalutu irra jira jedhaniiti jiru. Waltajjicha irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa qaamolee nageenyaa kan naannoo fi federaalaa argamuu kan ibsame yoo ta'u haaldureewwan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesse qaamni sadaffaan mijeeffame mariin nagaa buusuu eegalamuu qaba jechuun yaada mana keessaa ka'e irratti mari'atamutu himame. Miseensonni mana marii bakka bu'oota ummataa waliigaltee waltajjiin marii kun ittiin xumurame ilaalchise waan addatti ibsan qabaachuu baatanis mootummaan gara mariitti akka dhufuuf jabeessanii gaafachaa jiraachuu fi ajandaan guddoo ammatti harkaa qaban yaaddoo nageenya Oromiyaa ta'uu himaniitii jiru. Mootummaan federaalaa akkuma naannolee waraanaan miidhaman deebisee ijaaruuf baajata ramadee hojjechaa jirutti godinaalee Oromiyaa Wallaggaa, Gujii, Shawaa fi aanota Iluu Abbaa Booraa muraasattis hojii deebisanii misoomsuu akka hojjetuuf gaafachuun obbo Tolaa Hailuu VOA'tti himaniitii jiru. Gandoota baadiyyaa aanaa jalduu keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti hammaachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Aanaa jalduu ganda sariitiitti humnoonni mootummaa dubartoota qofa manatti hambisuun daa'immanii hanga jaarsolitti gara mana hidhaatti guuraa jiru jaani maddeen. Namoota hidhaman gidduutti manguddoowwan umriin bubbulanilleen akka argaman maddeen himaniiti jiru. Dabalata qabna. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti qabata waraana bilisummaa Oromoo waraanuu ji'oon hidhaan akkaan hammaachuu fi namoonni nagaa tuttuqaa siyaasaallee hin qabne miidhamaa jiraachuu jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa jalduu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Amma mootummaan humna baay'ee bobbaasee jira Oromiyaatti waan ta'eef akkuma beekamu kan hojjetamaa jiru waraana bilisummaa Oromootti wal rukutuu danda'e uummatadha kan goolamaati jiru wanni bakki waraanni bilisummaa Oromoo qubate jedhamee shakkamutti illee wanti lolli hin jiru wanni tokko hin jiru naannoo keenya sanatti uummatuma kan isaan goolaa jiran. Torbaan lamaas qaamoleen nageenyaa mootummaa gandoota aanaa jalduu hedduu keessatti hidhaa jumlaa hammeessuu fi manguddoota dargaggootaa fi daa'imman gara waajjira poolisii magaalaa jalduutti geessanii hidhaa jiraachuu himu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork. Obbo Seefuu Jaadaa manguddoo umriin isaanii ganna 70tti dhiyaatu ta'uu kan himan maddeen jaarsi kun sababa umriitiif illee erga qeerraa fagaachuu dhiisanii turanii jiru jedhu ta'us tibba kana deeggaraa waraana bilisummaa Oromootti ja'amuun humnoota mootummaatiin qabamuu manguddoo kanaa himaniiti jiru. Obbo Seefuu Jaadaa dabalatee namoonni kanneen biroo kibxata dabree qe'ee isaaniirraa qabaman erga hidhamanii guyyaa 3 ta'anii hanga yoonaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuu OMN odeeffateeti jira. Manguddoo adda durii uummatuma naannoo sanaati iyyuudha. Kana ana qofa miliyoon duuba kan ragaa ba'uudha. Naannoo umurii waggaa 65 nama ta'anidha. Hojii isaaniitiin ala waan tokkotti illee nama hirmaatanii miti. Callisaniitu akka wanni waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhan kan jedhamudha. Jedhaniidhaanii miti akka waan akkatti isaan jaan arganii toonti jedhanii miti. Jiraattonni ganda sariitii hedduun gara magaalaa jalduutti geeffamuun waajjira poolisiitti hidhamanii jiran kunniin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti qabata ji'oon hidhamanis namoonni hidhaman kunniin qonnaan bultoota siyaasaa waliin hariiroo wayiituu hin qabne ta'utu himame. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuu dhaadannoo ji'oon uummanni waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jaamuun gidiraa hamaa keessa jira. Dhaabbilee federaalaa keessatti loogiin sabummaa dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu keessa baay'attoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii. Dhaabbileen federaalaa kanneen akka daandii qilleensaa Itiyoophiyaa, galiiwwanii, gumuruukii fi kanneen biroo keessatti olaantummaan saba tokkoo qofti calaqqisiifamaa jiraachuun ibsameeti jira. Hojjettoonni Komishinii Gumuruukii OMN fi yaada kennan dhaabbatichi dhalattootuma saba tokkootiin dhuunfatamee jira jaani. Waajjirichi waajjira federaalaa ta'uun hafee waajjira naannoo tokko qofa fakkaataa kan ja'an hojjettoonni kunneen
saboonni biroo caasaa waajirichaa keessaa dhiibamuu dubbatani. Dhalattoonni Oromoo dhaabbilee kanneen keessatti hojjetan dhiibbaa sabummaatu nurratti raawwatamaa jira jechuun dubbatu. Dameewwan dhaabbanni kun Oromiyaa keessaa qabu keessatti olaantummaa kan qabu dhalattoota saba Amaaraatii jaani. Hojjettoonni dhaabbatichaa sadarkaa guddina isaaniitiin osoo hin taane ilaalcha sabummaatiin ramadamuu jaani. Rakkinichi akkuma dhaabbilee federaalaa maratti jiraachuu immoo OMN'tti kan himan qondaalli bilxiginnaa tokko dhimmi kun waltajjiiwwan hedduu irratti ka'ee furmaata akka argatu gaafatamaa jira jaani. Rakkoo kana hundee irraa furuu fi hirmaannaa sabootaa cimsuuf afaan hojii mootummaa federaalaa irratti fooyya'insa taasisuun murteessaa ta'us ni dubbatani. Dhaabbanni Kuraa Galaan idil addunyaa hundeeffama waggaa 4ffaa isaa biyya Masrii magaalaa Kaayirootti kabajate. Kabaja hundeeffama waggaa 4ffaa dhaabbatichaa irratti qophiileen adda addaa dhiyaataniiti jiru. Dabalata qabna. Dhaabbanni Kuraa Galaan erga hundeeffame waggaa 4 lakkoofsisee jira. Erga hundeeffame hojiiwwan tola ooltummaa hedduu hojjechaa turee jira. Uummata Oromoo sababa hongee mudateen balaa beelaaf saaxilame godinaalee Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee fi Boorana keessa jiraatuuf gargaarsi taasise hojiiwwan dhaabbatichi hojjete keessatti argama. Dhaabbatichi kabaja hundeeffama waggaa 4ffaa isaa kan kabaje guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 28 bara 2022tti. Dura ta'an dhaabbata Kuraa Galaan damee Kaayiroo obbo Hordofaa Muhammad haasaa taasisaniin dhaabbatichi hojiiwwan hedduu hojjechuu himaniiti jiru. Waldeen Kuraa Galaan akkuma waldee Oromoo Kuraa Galaanis uummata Oromootiif siyaasaa fi diinagdee akkasumallee waan garaagaraatiin akkuma waldee isan dura hundeeffameetti gama hundaan Oromoo tajaajiluudhaaf sochii garagaraa jalqabee ammallee itti jira. Kaayyoon isaatis uummata Oromoo kan hawaasummaa fi diinagdeen akkasumas gartee aadaa fi seenaa isaatiin kufe hundaa'uu dammeessee akka isaan olaantummaa Oromummaa fi sabummaa isaaniitiin jiraatan godhuuf jaaramee hojii garagaraatti argama. Sagantaa kana irratti Oromoota godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoota faannootiin haleellaan irratti baname lubbuu isaanii dhabaniif yaadannoon sammuu taasifameefii jira. Kanneen qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii dararamaa jiran tumsuufis hirmaattotaan waadaan galameeti jira. Sirni hundeeffama dhaabbatichaa qophiilee garagaraatiin kan kabajame yoo ta'u kabaja kanarratti Oromoonni kutaalee Oromiyaa garagaraa biyya Masrii jiraatan heddumminaan irratti argamaniiti jiru. Sagantaa kana irratti artistoonni baandii Odaa Bultuum argamuun sirboota qabsoo Oromoo uummanni jaalatan weellisanii hirmaattota bashannansiisaniiti jiru. Miseensonni Koree Giddugaleessaa sadarkaa olaanaa Gamtaa Afrikaa